كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تكيني كبجمو بكنا كان نفتن جتشادا قبي كينيا كجهي سارا حقوق الزوجي حقا جارسا جارتي ولي راقبا اتدي حقا كبني دفنجر ترتين تيسن وجهاتات. أما حقوق الزوج على الزوجة فهي أعظم من حقوقها عليه. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. رب سبحانه وتعالى جارسي حقا يدو حقا قدو حقا جبدو حقا جارتي إسان رقب ديرسي دبرتي راكا قب أبا منا هذا منا راكا قب إبسي ملئسي لفقائي جر. رب سبحانه وتعالى كان راو قدوبت ولهن دبرتي تيسن افتيجر ولهن دبرتي تيسن افتيجر دبرتي تيسن افتيجر مثل الذي عليهن فكاتان إسان رتتي فكاتان دركم إسان رجرو إسان في اللي حيث لفقائي تجرت بالمعروف حال بكما حال سريته. وللرجال عليهن درجة نموت ديرات إسان صدركات جرا مالي تقول حق ديرات الرجودودا حق ديرات الرجودودا أنغو ديرات راوليجو بيس سيواو أديسيجو. والرجل قوام على المرأة يقوم بمصالحها وتأديبها وتوجيهها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ديرتي أنغو قبتي أكيكدا دبي والكتا جانيت ورّي غرتي علمانيوتا ورّي شيوعيوتا ورّي اشتراكياتا نكجب ديون دي سيدا ورّي ديمقراطياتا مساواة دبي كجبات دبي باطلات دبي درات. رب سبحانه وتعالى أنغو ديرافك اتقافة تما ديرافك بيتك موتما لما بلتوني تا أبدا انتو كونكولاتا توكو قلبي قل شوفير لمن يوفا هنوف توكما توف طيارة سكسو وهم ديمو تك وهم ولقلتي غروبي تكتوتا تك نمي توكو هوغنا كباچو كب. إذن منس هوغنا نساء بامنات هذا منات مت جارتين هاتي منا هوغنا تهون دنديس أبا منات هوغنا والكتا هوغنا تهون دندن إن هوغنا توكوفا إسين اتيامتو أكس ديمو قبل دبين wanni dimokiraatii jaan wanni sooshaalistii jaan wanni ishtiraakiyaa jaan dhalaan mirga qabaat dhiirar dubartii caalaa dubartiin gartee waa hunda aalama bulchuu qabdii isa hogganuu isa gartee nikaa hidhuu hiikuu fuudhuu hidhuu hiikuu bobbaasuu ari'uu wanni jedhamu jiru kijibee. الرجال قوامون على النساء dhiirti aangoo qabaattuudha dhaabbattuudha taliiduudha bulchituudha dubartii dhiiraatu dubartii bulchaa jira rabbi subhaanahu wa ta'ala. bimaa faddala allahu ba'dahum alaa ba'd garii isaanii garii rawaan rabbiin caalchisee jiruuf dhiira dubartii rawaan caalchiseef humna keessatti yaada keessatti humna qaamaa uumaa qaamaa keessatti waa taliguu keessatti rakkoo ba'aa danda'uu keessatti dhiira dubartii rawaan caalchiseef dubartiin waan laaftuu taateef uumaa keessattis dubartiin qaamaan laaftuu dubartiin qalbii laaftuu waan taateef dubartiin waan xuriin adda addaa waan dhiiratti hin dhuftu xuriin baatiidha itti dhuftuuf dubartiin waan ulfooytuuf dubartiin waan deessuuf dubartiin waan hoosiftuuf dhiirti kana hundaa waan hin qabneef jabaa cimaa humna qabu bobba'ee cabsee tumee gaara bahee laga cehee fiduu bilcheessee fiduun dirqama isaatiiya. isiin karaa raahaatiin karaa laafinaatiin karaa mana teessee ilmaan isii ijoollee isii kaadutti gadi hin baane karaa obaa fi qilleensatti hin bobbaan dubartiin raahaa haa gootu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. kana didaniitti alatti gayyaa kofoo uffatanii nuufi dhiiraa fi nuti ol qixa jedhanii aduu keessa zaallaa ofitti buusanii dhukkee ofitti kaasuuf jiran jechuudha warri musliman ta'in.
Tanaaf seera rabbii irratti deebi'a. Aangoon ka dhiiraatti, aangoon ka abbaa manaati, haati manaa isaa gaditti. Dhugaadha haati manaatis ijoollee irratti aangoo ni qabdi. Aangoon tokkoffaan ka isaati, lammaffaan ka isiiti, kun ka gartee ilma hangafaati akkasumatti deemte jechuudha. Tanaaf haqa walii beekanii kanaan dhaabbachuu barbaachisaa. Irra deebinaa arrijaalu dhiiroowwan qawwaamuuna toohatoodha, aangoo qabaatoodha, bulchitoota ala nisaa'i dubartii irratti. بما فضل الله بعضهم على بعض ورب غري ثاني غري رجالچسه اوما كيست بكم كيست هم كيست ديره دبرتي روان چالچسه فيا وبما انفقوا من اموالهم باسن سله نمي ديرا قوان اتباسو في مہرين قبل انت جديرات اذا امغو قباچو قبل مقابل وان كنا مہرين قبل اسيدا اساتو اسي قبل امغو قباچو قبل من كان بلچو قبل من كان ديمو قبل من كان توچو قبل من كان اججو قبل دغيمو قبل. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.